Jennan gama sagantaa teenya dabruudhaaf waa hunda dura aansee Jeneraal Kamaal Galchuudha baga Rabbiin si gammachiiseen jechuudha. Hoggansa jaarmayoota sadii ta'uudhaan ilmi jaarraa abbaa gadaa, ilmi Jeneraal Waaqoo Guutuudha, ilmi Hussein Buneedha, ilmi Jeneraal Taaddasaa Birruudha, ilmi Laggasaa Wagiidha, ilmi qabsaa'ota Oromoo qabsoo Oromootiif fi qabsoo dhugaatiif wareegaman kan ta'e Jeneraal Kamaal Galchuudha. Dhaabota sadi walitti mahuudhaan tokko goosisee wali beeysuudhaan qabsoo takka adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa jettuun biyyatti galuudhaaf fi ummata isaaniitii wajjin qabsaawanii qabsoo tana gara fuulduraatti furgaasuudhaaf waliigaltee isaa fi Dr. Abiyyi gidduutti raawwachuunsaa beekamaadha jechuudha. Dr. Abiyyi fi Jeneraal Kamaal Galchuudha Ugaandatti wal arguudhaan wajjin ta'anii za'aa dheertuudhaaf mari'atanii tarsiimoo lafa kaayyatanii akkasirratti mariin jalqabamte kara biyyaatti jilli ergamuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Jilli qophaa'ee jira. Guyyoottan as deeman keessatti jilli ni deema. Tanaafuu guyyaa deeman san ammaan dubbachuun barbaannu ammoo jilli qophaa'ee jira jechuudha. Jilli Jeneraal Kamaaliin hoogganamu. Jeneraal Kamaal jila san keessa haa jiraatu hin jiraatini gaafa sadda baasna. Ammoo jilli ergamu akka jiru beekamaadha. Jilli kun deemaniiti waa mootummaadhaa wajjin waan Jeneraal Kamaal fi Dr. Abiy wal mari'atan qaamaa wal arkanii jechuudha. Yennaat lijoch ilmaan haadhaa warri Jeneraal Kamaal kalee leenjisaa ture jechuudha Dr. Abiy. Karee hoogganaa Dr. Abiy ture jechuudha Jeneraal Kamaal. Arraanta namoo Abiy biyya qabatee hoggujoo nama kalee beeku. Nama waan Jeneraal Kamaal beeku. Nama galata beeku. Qabsoo sanu. Wahuma Jeneraal Kamaal kaleessa qabsoo daangaa cabsee waraana dilasan fudhatee maallaqaan tujjaaruurra biyya san keessa taa'ee maqaa gaarii horuurra makiinaa shanijaa fooqii ol dhaabuurra gadadoo Oromoo arkuu dhadhabee qabsoo godhee qabeenyina raafee du'uu manna antu naarra wayya jeeti daangaa cabsee qabsaa'ota akkasaati Koloneel Abbaba Garasuudhaa fi Jeneraal Haayiluu Gonfaa fi qabsaa'ota nama 100 ilaa 700 gaan meeshaa gurguddaa sanii wajjin qabatanii lafa hin quuftuu shaneen itti qabsoo Oromoo nyaachuu jirtu ta'e Eertiraa san dhaqanii achitti isaan kasaarsisanii gadadoo meeqa keessa dabranii jijjiirama uumanii qabsoo fi manaabee qabsooniin mana galajee qabsoonni gaggeessuudhaaf barbaadu san jijjiirama micciirama jaanii arrabarra bobbaasanii hagandaati jaanii qubatti laatanii namaa fi aalii Oromoo akka isa cilaan dhaabbanne duula adda addaa irra godhaa turanii akkuma jaarraa hunxuxa keessa galchaa turanitti. Akkuma jaarraa qabsoo gosaa gaggeessa jechaa turanitti akkuma jaarraadhaan qabsoo amantii gaggeessa jechaa turanitti isaas qabsoo arsii gaggeessa jaanii qabsoo gandaa gaggeessa jaanii dhiibbaa adda addaa irra dhiibanii hanga goda galchaniitti ga'anii turanii jechuudha. Namni immoo ibiddi si gubee ibidda biraa gizee gubu gizee agartuu cinaa dhaabbataa jechuudha. Firma taanee jechuudha. Ejjannoo qabaannee murannoo qabaannee hutannoo qabaannee wanni Jeneraal Kamaal cinaa guyyaa namni dhaabbachuu dadhabee fi hin feene guyyaa namni maqaasaa faarsuuf balfuu fi maqaasaa faarsellee itti rabbobbo qomateenya dhibbannee jechuudha. Ijateenya kan libsatin dhugaa inni qabu qabsoo Oromooti jecha bahuusa qabsoo Oromoo warri nyaachuu jiru dhukkubni nu malee kan maqaa Oromoo himatu kan an Oromoodha ifin jiru kan Oromoon tahin qabsoo Oromoo nyaachuu jiru isallee nyaachuu harka afaan waraabeysaa iddu Rabbiin isa baasee dhufe kana qooma dhiibbannee ejjannoo murannoo fi kutannoo teenyaan deeggarsa keenya isaa kannaa turuudhaan ilaa irratti dhaabni kun akka walitti tokkoomu walitti urgeessuudhaan walitti fiduudhaan rogni nuti taphanne kan layyotti ilaalamuu miti kan laaftuun ilaalamuu miti jechuudha. Kana hoggansi qaama kanaa hundi ni beeka Oromoonis ni beekti jechuudha. Nuyi warri qaama kana akka walitti dhiyaatan taasise jechuudha. Taasisuu keessatti Jeneraal Kamaal Galchuu haasawaa godhu hunda keessatti abboo jaarraa abbaa gadaa jechuun dhiisne jechuudha. Abbaa Oromoota Jeneraal Waaqoo Guutuu jechuun dhiisne jechuudha. Ibiddi isaanirra bu'e kan Jeneraal Waaqoodhaan gaafa marxoo hidhatanii loltansa warra Somaalee abboo je'ee arrabsaa ture. Ka jaarraadhaan ammoo amantiidha gaggeessita ka gosaa gaggeessita jecha arrabsaa ture warruma qabsoo san laamsheesseetu Jeneraal Kamaal irrattis bobba'aa nuti maqaa nuu galteef. Jeneraal Kamaal ammoo qabsoo dhugaatii fi qabsoo haqaatiif nama bahee maqaa beeynuuf cinaa dhaabbachaa turuun keenyaa fi humniti tu walitti dhuftee tokkoomtee qabsoo dhugaa gaggeessu qabdi amantii jettu horannee jechuudha. Arraba fayyina dandeenyee
ba'aa meeqa fudhannee jibbaa meeqa dandeenyeeti as geenye jechuudha. Adeemsa kana hunda keessatti Jeneraal Kamaal irra kabajaadhaan simatamee paalaasa Ugaandaa keessatti muummicha ministeeraati wajjin taa'ee fuullee fi fuulletti ilaaf laameedhatti ija keessa wallaalaa haasawanii marii godhuu isaaniitiif hiree san Jeneraal Kamaal arkachuu isaatiif kabajaadhaan jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin jenneen rabbiif galata galchina jechuuti. ለሰማይ ለምድሩ ጌታ ምስጋና ይገባዋል ጀነ jechuudha. Abbaa dachii samii uume rabbii tokkichaaf galanni haa ga'u jenne jechuudha. Harabbii miilaan biyyaa si baase ilmaan Oromooti jecha. Warri ilmaan Oromoo si jalaa qabe, warri ilmaan Oromoo akkasi cinaa dhaabbatanii qabsoo Oromoof duran furgaasne si taasisuurra sirra roorrisaa ture. Osoo sin injifatin, osoo kaayoo ta'e moohin, obsaa fi murannoodhaan achi geessee guyyaan dhufe abbaan maal ati taate si beeku. Namni khalee ati leenjisaa turte, namni ati khalee hoogganaa turte, ka gaaroomina kee si beeku, ka quuqaa ati Oromoodhaaf qabdu si beeku, ka hangaa ati Oromoodhaaf dhimmitu si beeku, ka akka Dooktar Abiy muumichi ministeera ilaa bakka ati jirtu si dhufee if bira siyaamee kabajaan teessisee si dubbisee gurra sii kannee si dhageeffatee galata sii galchuu isaatii fi marii isin gootan hunda asirratti ibsuu baannu hanga quba qabnurra karaan xurreen isinii baname kana arkachuu keessaniif osoo lubbuun jirtanii baga rabbii isin gammachiisee isin hin jenna jechuudha. Deeggartoota isaatiis warra miseensota isaatiis Jeneraal Kamaal galchuutis Koloneel Abbaba Garasuus Jeneraal Haayiluu Gonfaatis hundumaa jechuudha. Ammoo Jeneraal Kamaal hireetan arkachuun injifannooti jechuudha. Keessaafuu nu warra dirree tanarratti dirree qiyaamaa ta namni huccuu walirraa yaasu tanarratti guyyaa namni duubaan waraanu guyyaa keenya kajannuun nu ciniinu guyyaa keenya kajannuun nurra takkisu guyyaa keenya kajannuun obboleessa kajannuun maa Jeneraal Kamaal faarsitaniif nurra bobba'u maaf dhaaba fiidoodhaa Jeneraal Kamaal wal tokkoomsitaniif gaafa namni nurra bobba'u tokkoomsuurraaf booda deebi'uu dinnee tokkoomsuurratti faarsuurraaf booda deebi'uu dinnee dhugaa inni qabuuf cinaa dhaabbachuurratti gochi nuti raawwanne laafaadhaa miti. Jeneraal Kamaal Dooktar Abiyyi walagaree murtii san raawwachuu isaatiif alhamdulillah jenna jechuudha. Eegas booda dhaabni sadee wali baqe dhaaba sadi hajattu hin jirtu amma booda kaawaawoon hin jirtu amma booda fiidoon hin jirtu amma booda atbaa'oon hin jirtu dhumatti wanni jiraa atwaa'oodha. Adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa jira. Isiin tun sadeenu dhaabni kun sadeenu warra dhiibbaan qabsoo Oromoo akka hongoytu barbaaduun warra maxbashaa warra qabsoo Oromoo hongeessuu barbaadu irratti waadamaa ture maqaa taaniif warra ableen qabsoo Oromoo hongeessuu barbaadu duuda kana duubaa fi fuula duraa diraa turte maqaa taaniif anaan siin deema ati naan hin deemtu irratti walin lolle jechuudha. Si dandeettii nurra qabaa ati nuun deem, ati lola nurra beekaa ati nuun deem, si muuxannoo nurra qabaa ati nuun deem jechuudhaan Jeneraal Kamaal galchuu hoggansa isaanii godhatanii filatanii caasaa barbaaddu hunda waliif jala godhanii humna isaanii hunda ta biyya keessa jirtuu fi ta'ala jirtu miseensaa fi uleedhaa fi qawweedhaa fi waa hunda warra qaba warra biyya keessa jiru hunda wal jala deebisuudhaan humna takka godhanii irree Jeneraal Kamaalii fi ajaja Jeneraal Kamaal qofaan akka sossooturratti tokkummaa wali baquun isaanii ilmaan Oromoo ka qabsoo dhugaa jaalatuuf injifannoo fi guyyaa gammachuuti jechuudha. Guyyaa seena qabeessa qabsoo seenaa Oromoo keessatti dhaabni walitti dhufee wali baqe hin jiru. Qabsoo Oromoo keessatti dhaabni walitti dhufee wali baqe ka ati naan deem jee qooda walii kanne ka si jalaan deema qabsoo tanaa milkeessinu jee waliif gowwoome waliif carraa kanne waliif karaabane wal cinaa dhaabbate dhaabni tokkolleen hin jiru. Akkuma seenaattu seenaa haarayaatu qabsoo Oromoo dhaabni ka walitti dhufee adda gugatu ka walitti dhufee adda gugatu ka walitti dhufee adda gugatu malee ka walitti dhufee tokkoome tokkolleen agarree jechuudha. Jeneraal Kamaal galchuu jala tokkoomuudhaan walitti baquudhaan humna takka ta'uudhaan waa hunda fixatanii jilli kara biyyaa deemuu isaatiif qophiirra jira. Gara biraatiin humniti laabaa'oodhaa tan biyya keessa jaaramte qoreen isaanii murtii raawwattee jirti.
dhaaba sadee wali baqe kanarratti atwaa orratti ida'amuudhaan dhaaba afreeffaa taatee jechuudha. Ida'amuudhaan humna waraanaa taqabdu tajaarramtee biyya keessa jirtu san hundaa'u ajajaa fi hoggansa jeneraal Kamaal Galchuu idduutti dabarsuudhaaf kalee galgala murtii maayyiidhaa dabarsanii jiran jechuudha. Sagalee takkaan qooqa tokkoon manni marii laabaa'oodhaa marii gaggeessaniin edaa galgala jechuudha. Humna harkaa qaban hundaa'u qawwees waraanaas ajajaas wahuma harkaa qaban tabiyya keessa jirtu hundaa'u ajaja jeneraal Kamaal Galchuu jala galchuudhaa fi akka dhaaba afreeffaatti jeneraal Atwaa'oo dhaaba Atwaa'oo tokkoomee jiru kanaa wajjin wali baquudhaaf murtii dabarsanii gama dhimmi ilaaluutti ganama kanarraa eegalee tamsaasaa turanii dhimmi ilaaluu hoggansi jeneraal Kamaal Galchuutii fi horeeleen jeneraal Kamaal Galchuu dhimma kana ilaaluudhaan qaama kanaa wajjin tokkummaa isaaniif keessatti naqanii fi humna waraanaa tajirtu fuudhanii hoggansa kana jalatti naqan irratti marii isaaniitiif murtii isaanii yeroo gabaabatti akka beeksisu ta'an miilanumaan ilmaan Oromoo beeksisnaa jechuudha. Tungaa humniti qawwetti amantuu fi humniti walabummaatti amantu humniti dhugaan quuqama sabaa qabdu tan qabsoon Oromoo if dura tarkaanfachuu qabdi daandii haqaarra deemuu qabdi jettu hundinuu humna takka taatee hoggansa takka jala ta'uudhaan ilmaan haadhaa ilmaan abbaa ta'uudhaan jechuudha. Akkuma kalee jeneraal Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa jeneraal Waaqoo bira dhaqee lola Baalee keessatti wajjin lolaa suuraa kaasaa turetti arra ilmaan Oromoo kan laabaa'oo keessa jiranii haa ta'an kan fiidoo keessa turanii haa ta'an kan atbaa'oo keessa turanii haa ta'an kan kaawaa keessa turanii haa ta'u obboleeyyan tokko ta'uudhaan ilmaan haadhaa ilmaan gudeedaa ilmaan Oromoo dhugaasan ta'uudhaan hoggansa tokko jala dhumanii jechuudha. Hoggansa jeneraal Kamaal Galchuutiin hogganamuudhaan qabsoo Oromoo tan qeyroon eegalte. Tan qeyroo faa durammaas jeneraal Kamaal Galchuu eegalan. Qabsoo Oromoo kan jeneraal Kamaal Galchuu faa dura Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa faan eegalan. Kan san durammaas jeneraal Waaqoo faan eegalan. Husseen Punee faa eegalan. Qabsoolee Oromoodhaa taabbootiin teenyarra dhabamte san daandii qabachiisuu fi humna Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa ta'uudhaan faayidaa uummata keenyaatii fi biyya teenyaa kabachiisuu irratti wareegama barbaachisuun qabsoo taasisuudhaaf muratanii karaa biyyaa galuudhaaf qophiirra jiranii kunis injifannoo gama biraati jechuudha. Injifannoo guddoo gama biraatiin dhufe jechuudha. Humniti laabaa'oodha. Waraanni biyya keessa ijaaramee jiru san hundinuu ajaja jeneraal Kamaal Galchuu jala akka galuu fi isaan akka hoogganamu irratti murtiin dabartee jirti jechuudha. Tunis injifannoo gaariidha. Qaamni lameen wal dubbachaa jiranii murtii maayyiidha. Isin dhageessisnaa jechuudha. Warreen miseensa Atwaa'oo taatan amma fiidoon hin jirtu kaawaa'oon hin jirtu atbaa'oon hin jirtu. Adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa jira jechuudha. Isin tun miseensa kana warri taatan hundinuu baga gammaddan warri osoo abdiin kutatin guyyaa hama guyyaa golgoloyte guyyaa aduun hammaatti murannoo qabaattanii ejjennoo qabaattanii jeneraal Kamaal cinaa dhaabbachuudhaan jaarmeyoota kana cinaa dhaabbachuudhaan qabsoon tun akka ruhiin keessaan baane hokkee qabdanii tursiisuudhaan izni kun guyyaa irraatiin akka ga'u taasistan hundinuu galata qabdanii baga rabbiin isin gammachiisee jenna jechuudha. Ilmaan Oromoo immoo kan bilisummaa fi walabummaa dhugaasan barbaadu kan ilmi Oromoo haqasaa harkachuu qaba jechuu irratti amanu hundinuu kan ilaalcha gaarii Oromummaadhaaf qabu hundinuu qabsoon tun tokkummaan tun ta'isa gammachiistu jechuudha. Hulaa garagaraa keessa ta'anii qabsoon fidan takka illee bu'aan hin jirtu yoo nama adda qooddatanii wal nyaachuu taate malee. Humniti tokkoomtee bu'aa Oromoodhaaf irra buusti. Humna tokkoomeetu bu'aa faayidaa Oromoodhaaf irra buusti. Tanaafuu warri kun hundinuu baga gammaddan isin hin jenna. Hunda caalaa immoo jeneraal Kamaal Galchuudha. Nama ati guddiste, nama ati leenjiste, nama ati hogganaa turte, hanga ati Oromoo jaalattu beeku. Hanga ati sirna Oromoo cunqursaa turte saniif quuqamtu beeku akka Dr. Abiyyiin arraanta muummicha ministeeraati wal agartanii wajjin haasa'uudhaafi biyyatti galanii qabsoo tolchuudhaaf karaa banuudhaaf isaaq irratti kabajaanni sii qabu ni beeyna ulfinanni sii qabu ni beeyna yoo isin lamee wal harkattanii biyyatti galtan lammaadhaaf kaanii wajjin gareelee jirtu hunda ta dhimma Oromoo irra karaa haqaatiin dalaguu barbaaddu hundaa wajjin faayidaan Oromoodhaa lamada if booda kan deebine irratti akka hojjechuu fi bu'aa gaarii buusuu dandeessan shakkii takka hin qabnu tanaaf isin deeggarre tanaaf isin deeggarraas tanaaf isin deeggaruu teenyaas tanaafuu baga gammaddaniin isin hin hunda keessanu ta humna tokkoomtee tana asumarratti hin dhaaba jilli qophiirra jira ni gala jilli san waan deebuun
achi booda guyyaa jeneraal Kamaal Galchuutii fi tiimni isaa biyya seen qeeballaa fi simannaa takkaa nama tokkoof biyya Oromiyaa irratti hin godhamin lafa Oromiyaa irratti Finfinnee irraa kaasee Adaama irraa kaasee Arsiidhaan qabee Baaleen qabee Amboodhaan qabee lafa Oromiyaa hunda irrattu hiriirri baga nagayaan nu galte jedhu baga nagayaan nu dhufte jedhu baga nagayaan nu deebite ka jedhu General Kamaal Galchuutiif dachiin sossoohuu qabdi jechuudha. Dachiin sossoohuu qabdi. Qeerroon kanarratti qophii ammarraa godhuu qabdanii jechuudha. Suuraa General Kamaal Galchuudhaa kaayyachuudhaan. Suuraa General Waaqoo Guutuu asiin kaayyachuudhaan. Suuraa General Taaddasaa Birruu jara kana wal cinaa tarrisuudhaan. Suuraa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa godhuudhaan. Suuraalee barbaachistu hunda Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa General Taaddasaa Birruu General Waaqoo Guutuudha General Kamaal Galchuu jara kana godhame takkaa qeeballiin takka akkasitti hin godhaminitti nama keenya jabaa keenya ha guyyaa aduu hamtuu Oromoodhaa jecha daangaa waraana fudhatee cabsee deeme arra qabsoon toltee haalli ta'e tolee qeerroo keessa deebuun qeerroo injifannoo biraatiif maqaa kaasuu taa'uuf ilmaan Oromoo ka Oromiyaa keessa jirtan hundinuu qeerroon hundi lafa hundatti jechuudha. Ammarraa eegalee qophiin godhamee kaka'umsa jabaadhaan wal jaaruudhaan guyyaa inni dhufu san akka mootiin biyya deebi'ee takkatti qeeballaa fi simannaan isaaf taasisamuu qabdi jechuudha. Haqa isinirraa qaba, haqa Oromoorraa qaba, dhuga Oromoorraa qaba, Oromoodhaaf hubame, Oromoodhaaf gubate, Oromoodhaaf godaane, Oromoodhaaf reebamaa ture, Oromoodhaaf Eertiraa keessatti hidhamaa ture, ajjeefamuuf kaa'e. Oromoodhaaf waraanni harkaa diigame Oromoodhaa jecha gadadoon rakkoon inni duniyaa tanarratti hin argin hin hafne jechuudha. Warra hinaaf warra quudhan qabne warra maaliif jau itti dhiistanii warri kaan ammoo jabaattanii waan kana godhu irratti hojjechuu qabdanii jechuudha. Dhugumaan ummaan Oromoo hundinuu jechuudha. Kun ta'uu qabaa jechuudha. Maaliif Jeneraal Kamaal Galchuudhaa naggadaa fi mi'a biyyaa bee osoo maallaqa taatee biyya taa'ee samitti ol mana lakkaawwachuu ni danda'a ture. Ta'uudha qabdii jechuudha Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Tana qeerroon biyya keessa jirtan akka gaariitti irratti dalaguu qabdanii simannaan isaa simannaa mootii, simannaa hoggansaa, simannaa abbaa qabsoo, simannaa abbaa dhugaa qabuu ta'uudha qabdii jechuudha Oromiyaa guutuu irratti. Tan akka taatummaa shakkii takkan qabaannu ammaan qeerroon irratti dalaguu qabdi, ammaan irratti hojjetamuu qaba. Nulleen asii waan dandeenyu hunda qeerroo jirtuu fi haala jiru hundaan caasaa jirtu hundaan irratti dalaguudhaaf hojjannaa jechuudha. Lafa jiru hundatti taappeellaan barreeffamee wanni isaa barreeffamee qeeballiin simannaan takkaa isaan godhamuuf qabaa jechuudha. Isinii jecha bara kudha meeqa gadadoo harkaa ture. Isinii jecha bara kudha meeqa jiruu fi jireenya dhabee aangoo dhiisee biyyaa bee. Arra silaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu qabaachuu danda'anillee. Arra silaa fooqii lamaa sadii miti hanga aalii ilmaan isaatti dabartu taajirummaa biyyaa qabaachuu danda'a turte. Namni haqa namaa kaayuu hin dandeenye, namni dhugaa namaa kaayuu hin dandeenye, nama dhugaatii miti. Dhugaan ni qabu. Isa gisee Jeneraal Kamaal hogguu yaannu jeneraalota biraa laalaa ka biyya keessa jiru maaliif jiraa laalaa mizaana saniin Jeneraal Kamaal mizaanuu qabnaa jechuudha. Hattummaadhaan taajirummaa isaan irra gaan laalaa hanga inni Oromoo jecha miskiina ilaaluu danda'u qabnaa jechuudha. Hattummaadhaan mana isaan jaarratan laalaa Oromoodhaa jecha mana inni dhabe laaluu danda'u qabnaa jechuudha. Hattummaadhaan nageenya isaan qananii diimatanii foon coomaa nyaatanii akka fadhanii bulansan laalaa Oromoodhaa jecha nageenyaaf gadadoo inni keessa dabreessan yaaduu fi mizaana sanii laaluu feesisaa jechuudha. Hogguu waa laaltu karayyuun mizaanaa laaluu danda'uudha qabdaa jechuudha. Sanirra dhaabbanneeti simannaan gootaa simannaan mootiidhaa isaa godhamu qaba wanni jennuuf. Haqa qaba, dhuga qaba. Oromoo jecha akka tahaa ture san tahaa jira, akka tahaa ilaammaa tahaa jiru kan tahaa jira jechuudha. Isaa ol ka Oromoo dhimmummaan tanan jiru. Inni immaa tiim lammaa fi tiimaa biyyii kee wajjin biyya deebuun qabsoo Oromoo daranuu if dura akka furgaastuu fi diina isa kalee cunqursaa turee fi biyyaa isa baasaa ture ammas garatti udaan akka beeksuu teessuu fi waan inni ta'e akkatti loluu beekan, jabeenya isaa beekan,
biyya keessa deebuunsa diina Abiyyi fi Lammaarraa akka xiqqeessu teessu abdii takka hin qabnu jechuudha. Shakkii takka hin qabnu. Shakkii takka hin qabnu. Because diina warri diina beeku hoggoo heddummaate diinni if booda siquu eegala. Koloneel Abbabaa Garasuu biyya galuun diina baareessitee jirti. Jeneraal Kamaal biyya galuun diina baareessu teessi. Jeneraal Haayiluu Gonfaa biyya galuun diina baareessu teessi. Warra diinaa hojii hojjechaa turerra warra diinaaf hojjechuu didee diina ganeef Oromoo jecha biyyaa bee diinni irra sodaata. Hadheeffataadha kun. Mararfataadha kun. Sodaan qabu kun. Faayidaa isaan gurguru kun. Ushururuu yetteen sossobdu kana. እንዳው በጀላቲና በአንዳንድ ትንሽ ጥቅማ ጥቅም ልትሸውደው አትችልም ጀቹ ነማከና ጀላቲ ዳን ሶሶቡ እንደንደሱ ጀላቲኒ በይተኒ ጀላቲ በጋላዳ ዘመነ ዱርሰን ጀላቲ ማለቃቲ ነመሶሶበን ጀላቲ ማለቃቲ ነማከና ሶሶቡ እንደንደሱ ጀቹ ነመ ፋይዳ ኡመተሳቲ የቸ ይፍከኑ ሶሶቡ እንደንደሱ ማለቀራብ ጣዳን ሶሶቡ እንደንደሱ ዱበርቲ በሬዱ ዳን ሶሶቡ እንደንደሱ ነመ ሙለተ ቀቡ ካዮ ቀቡ ዋንዲ ሜፍረቲ ወሬገመ ከፈሉ ተው መቃበ የከኒፍ Dubbi Oromoo amma booda laaffachaa kan deemne ni galaaf jechuu diina. Jeneraal Kamaal biyya keessatti akka gootaa simannaa jeegnaa simannaa mootii isaa godhuun wayyaanee isa biyyaa baaste wayyaanee dhabamsiisuuf inni biyyaa bee ta lubbuun haftee har'aan tana kazaraa qabattee Abiyyi irratti qufa'u jirtu tana akka qufaan hancufa laagaa danqaretee isaan ajjeesu taasisaa jechuudha. Wayyaanee rifachiisa. Jeneraal Kamaal simannaa gootaatiin simachun wayyaane abdii kutachisa. Jeneraal Kamaal simannaa jegnaatiin simachun wayyaane dabareessa. Abdii kutachisa hamilee dhorka. Oromoon nama kana cinaa jirti garsiisa. Diinni Lammaarratti ammaan tana qufee haqqisuu barbaaduufi diinni Abiyyi irra mari'atee jeequmsa kaasuu barbaadu kun hundinuu akka meeshaa harreettiif keessa deebi'a jechuudha. Ni baaraga. Akka qocaattiif keessa deebi'a jechuudha. Mataa akka qocaa gabbaafate kana if keessa deebifata. Jeneraal Kamaal ammaas mataa akka qocaatti qocaa keessatti ol deebi'e kana warra falaxee mataa isa muruu beeku jechuudha. Warra cabsee namni hundi qocaa caccabsuu hin danda'u. Qocaan kun si nyaannaa yaanii ni beektaa allaattiin samiituun. Si nyaannaa yennaan yoo rabbi isin hojii jiraate na nyaattan malee yoo rabbi isin hojii hin jiraanne na nyaattanii jettee ni jenna. Irra mari'ataniiti haa nyaannu jedhanii itti bobba'anii hogguu dhufan rabbiin jalaa fi gubbaadhaan dhagaa godhe jechuudha. Mataa qallaa gabba'u san mataa keessa akka deeffattu taasisee fi qalaw godhanii kan balchanii garagaggalchanii karayyuunu waan irraa kutatan dhabanii dhiisanii biraa yaa'an jechuudha. Miilaas ol deeffate mormaas ol deeffate jechuudha. Arrammoo qocaa siyaasaa akkasii hawayyaanee namni falaxee miila isaaniitis mataa isaaniitis irraa gorra'uu danda'u keessaa tokkoo fi jabaan qabnu Jeneraal Kamaal Galchuuti. Koloneel Abbabaa Garasuuti. Kan biraa Jeneraal Haayiluu Gonfaati. Jarri kun qabsoo tanaaf barbaachisaadha. Jeneraal Kamaal Galchuu keessattuu sirriidhatti beekamaa jechuudha. Hanga inni mararfataa ta'e. Hanga inni dubbii Oromiyaatii fi Oromoo irratti ijallibsan. Tanaafuu lafee tana cabsee morma kana garro'uu ka danda'u dandeettii itti qabu seenyu isaa jechuudha. Tanaaf simannaan jagnaa, simannaan gootaa, simannaan mootiidhaa isaa godhamu qaba wanni jennuuf. Qeerroon tanarra sirri dalagu qabdi. Nulleen ni daleena warri caasaa kana jala jirtanis ilma Oromoo katee hundinu. Kan biyya keessatti achumaa qabamee achumaa hidhamee hidhaabee hundaa'u simannaan isaanii kan godhamuuf kaddaati jechuudha. Kan siin jecha waraana diina keessaa jaaree daangaa cabsee bahe immoo Oromoon takka mana keessatti hafuun qabdu jechuudha guyyaan ni dhufu. Simannaan dhiiraa karaa hundarratti lafa hundarratti magaalaa hundarratti isaa godhamu qabdi jechuudha. Bakka iyyuttuu jechuudha. Si jecha daangaa cabsee waraana fudhatee qabsoo Oromootiif dhaqe jechuudha. Markaba qabsoo Oromoo nyaaturratti qabsoo Oromootiif deemasee markaba sanirra bee markabni san isaan limuu ga'ee isaa uta firdi keessaa baasne jechuudha. Markabni sanarrallee bishaan moggaa ganda keessaati yaa'ii kaasutti akka jiru ni beeknaa jechuudha. Maqaa Oromoo himatanii qabsoo Oromoo fashaleessuun barri san dabree jira. Barri kun an Oromoodha jechuu qofaaf Oromoon sin amantu.
barri kun baraati oromoo taatus hujii teetiin jaalatamtu yoo oromoon taanes hujii teetiin jaalatamtu yoo oromoo taatee hujii badduu dalayde jibbatamtu yoo oromoo taatee hujii gaarii jalaydellee jaalatamtu maqaa oromoo taateef qofa sin jaalannu bara sanii miti kun barri bara oromoodhaaf bu'aa buusteen jaalatamtu qofa bara bamaac barbar jaalatamanii miti bara malaammaltummaa garagaraatiin jaalatamanii miti tanaafu an oromoodha jettee akka dursanitti afaan oromoo haasawaa qabsoo oromoo laamsheessuudhaaf sochii garagaraa bakkayyuu godhamtu abbaan fedhe sitti hin dhiisu jechuudha. Namni qabsoo deemu jirtu kana gufuu ta'uu barbaadu diina oromooti malee ilma oromooti miti. Tana oromoon sirri beekuu qabdi. Sirritti tana ittiin dhufaa jechuudha. Tanaafuu jeneraal Kamaal warri biyya keessa jirtan viidiyoon kun warra biyya biraa ga'u sheer godha warri biyya keessa jiran akka gaariitti itti qophaa'uu qabdanii jechuudha. Guyyaan inni biyya dhufuu taa'u akka barbaachisaa ta'e gara keessaatii fi gara fuulduraatiin isinii ibsinaa jechuudha. Tanaanin bira kuta. Dr. Abiy fi TPLF fi Shane wayyaane. Shane jechuun wayyaanedha gaafa isiniin jennu namoonni nu amanuu diddan ammallee warri rafuu jirtan hirriiba gaarii isinii haa godhuu isiniin jenna. Ammallee warri rafaa jirtan. Shaneen diina oromooti guu isiniin jennu warri amanuu dadhabdan. Ammallee qalbii rabbii isin haa dhorkatu isiniin jenna. Ammallee isinuma abaarra. Warri Shaneen qabsoo oromoo doomsu malee qabsoo oromoo qaruu irratti hojii hojjettu isiniin jennee didaa turtan. Ammallee rabbiin qalbii teessan isin haa doomsu isiniin jennamti. Isinuma abaarra nuti. Isinin eebbisnu. Amma zamana wala eebbisnu keessan jirru. Zamana kaqaceele eebbisnu kajallate abaarru keessa jirra. Zamanni kun amma zamana wal danda'u maarree hin jiru wal kabajuudha malee tajirtu wal danda'uun hin jiru. Tanaafu gaafa harargeedhaan lolli cabu ilmaan harargee calanqoo fi cinaaksanii fi mi'eessoo fi lafa kana hundatti ilmaan harargeedhaa ajjeesan maaliif akka ajjeesan maqaa beeknuu fi Abiyyi fi lammarratti hin duulinaa jenna. Arramma namni hedduun nu bilbiltanii aboo dubbii san amma nuu galtee gaafas barakka malee silaalle warri naan jechaa jirtan hedduu jira jechuudha. Galatooma ammumaa isinii galuu keessan. Lafti Hararii tun lafa oromoo ittiin jilbiifachuuf uumamte. Lafti Somaaleedhaa lafa oromoo ittiin cabsuudhaaf uumamte. Naannoon Dirree Dhawaadhaa federaala jala galuun lafa oromoo ittiin cabsuuf uumamte. Awwadaay federaala jala galuun lafa oromoo ittiin cabsuudhaaf uumamte. Tana namni beekne siyaasaa Itoophiyaadhaan beekuu jechuudha. Keessaa'u siyaasaa oromoon beekuu jechuudha. Guyyaa oromoon tokkoomte. Rakkoo oromoo kaasuudhaan oromoo qabsoorraa gama rakkoo hiikkachuutti deebisu. Guyyaa oromoon qabsoo si finiinsite Hararii irraa yaa'ii itti kaasta. Taa qabsoo tana dhiisteeti ta Hararii deebitii jechuudha. Guyyaa oromoon fuula si deeffatte ta cinaaksan itti kaasta. Somaaleedhaan dhooyta. Somaaleen kaateeti Somaaleef irraa dha'uut deebiti. Sini dhiistii jechuudha. Guyyaa kan kaateeti Guujii dhooyta. Booranaa dhooyta. Oromoo bakkuma hundaa'uu dhawaatti namayyuu wajjin wal lolchiistee teetii nagayaan teessaa jechuudha. Kun tooftaa mallas baasee addunyaarraa ittiin beeka Yohaannis Lataa mallasii kannee kute kun. Tana numan faallu nuti. Tanuma jarri barsiisee deemee inni hojii irratti bobbaafachuu jira. Waan jarri isa barsiisee deemee jarri hojii irra kaayyachuu jira. Amma dura isiniin jenne jechuudha. Guyyaa dubbiin Oromoo qaceelte. Guyyaa Oromoon tokkoomtee qabsoodhaa kaate. Nama qabsoo oromoo fashaleessu Yohaannis Lataa yaammadhaa jeeti dhaamee kutenni barruusaa keessa dhiisee deeme. Jarri ni beekatan. Arkuuf teessan amma Yohaannis Lataa eega biyya dhaqe yaa'ii meeqaatte. Gaafanni biyya dhaquu miti yaa'ii amma booda ka'uu teessu laalaa eegaa kan inni isiniin jee isinitti hime. Duraanis yaa'iin xixiqqaattee numa jirti. Akka ammaa kanatti hin ballanne immoo. Akka ammaa kanatti hin ballanne namni tapha kana hunda akkatti oromoo cabsan beeku. Namni akka oromoon cabsan irratti aarrii baasee yoo jiraate Yohaannis Lataati. I'm very serious tanarratti.